akkatasa suuqatti goreen onneen koo naa tamtem. Alala yaa jaalala yaa rokkeetti onnee seentuu alaala sheekan jettu manguddoof dargaggeessa meessumaan miliqtee seenta keessa. Ani maqaan koo Siraajiin Jaamam kan inni itti dhaladhe godina Baalee yoo ta'u kan inni ammaaf jiraadhu Yuunaayitid Emireet Dubaayidha. Guyyaa tokko hiriyoota koo bira gara Arsii Bahaa deemee yeroon Arsii Bahaa dhaqu waa bitachuuf gara suuqa tokkoon gore. Suuqa kana keessa intala durbaa bareedduu takka taa'ee gurguraa jira. Yeroon isii ijaan argu waan inni bitachuu deemu dagadheen ijji koo isii irratti naafte. Onneen koo dhahannaa eegalte. Yeroo kana dubbisuu fedheen namoota na bira jiran sodaadheen otuman biraa deemuu hin jaalatin biraa deeme. Yeroo lammaffaaf kophaa koo ta'een akka nama suuqa waa bitachuu deemutti isii bira dhaqe. Yeroo kana isiinis akka carraa ta'een kophaa isii jirti. Anis baay'ee takka gammadeen waanin bitachuuf dhaqees fudhadheen amma lakkoomsa isii akka naaf kennituun gaafadhe. Isiinis lakkoomsa isii naaf laatte. Ergaan lakkoomsa isii fudhadhe guyyaa afuriif taa'een laata na jalaa kaasti moo hin kaastu jedheen guyyaa shanaffaa bilbilee fi wajjin haasa'uu eegale. Intalli akkuma bareeddu haasawa keessattis kabaja isin namaaf qabdu akkaan bareeda. Gaafii jaalalaan gaafadhe isiinis hayyee naan jetteen narraa fudhatte. Ergaa gaafii koo naaf deebiste booda wajjin jaalala keessa seenneen kolfaa fi tapha jaalalaa wajjin itti fufaa jiraachuu eegale. Osuma jaalala keessa jirru ani biyya alaa deemuuf waraqaa xumuradhe akkaan gara Yuunaayitid Emireet deemuuf deemu ittiin hime. Yeroo kana isiinis akkamiin na dhiiftee deemuuf deemtanaan jette. Anis yeroon achi dhaqe sin dagadhu sin dubbisa jedheenin gara Dubaay deeme. Ergaan Dubaay dhufe sababa hojii fi biyyiti natti haarawaa taateef osoon hin dubbisin waggaa tokkoon ture. Ergaan waggaa tokko gahee boodaan carraa biyya bilbiluu argannan nan bilbileefi yeroo kana isin baay'ee takka aarte har'a eessa na yaadatte moo tan biraa argannan na dagatte moo naan jette. Anis akkaan ta biraa hin fuudhiniif sababa hojiif akkaan hin bilbiliiniif ittiin hime. Isinis gara laafeetti amala gaarii namaa waan taateef ergas booda akkaan isii fuudhuu fedhuun itti hime. Isinis tole naan jette. Anis maatii koo gara maatii isii ergadhen nikaa godhadhe. Ergaan nikaa godhadhe waggaa tokko biyya turte booda isilleen gara biyya ambaa Saawudii dhufte. Ergaa Saawudii dhuftellee takka qaamaan adda fagaanne jenne yaadaan wal dhabne hin beeknu. Akkumaan ani kabaju isilleen na kabajji. Maatiin koos baay'ee jaalata. Isinis maatii koo baay'ee naa jaalatti. Garuu ilma namaa jalaa gar tokkotti hin baanii miire. Namoonni tokko tokko isiidhaan akkamitti nama Dubaay keessa jiru kan guyyatti shamara meeqa argu amantee wajjin jiraatta jechuun itti dubbachuu eegalame. Garuu isiin isaan dhageessee takka natti jijjiiramtee hin beektu. Ana caalaa maatii koo quba naaf qabaatti. Maatiin koos ana caalaa isii quba qabaatu. Kanaaf haadha mana koo kabajamtuu fi jaalatamtuu gara laafeetti amala qabeetti zamzamtiyyaa bakkuma jirtutti nagaan naaf jiraadhu jechuun barbaada. Jaalalli kun immoo fayyaa ijoollee akka uffataa yoo qaqqabaa hin oolle haara'umsa isin jalaa maataa yoo kunuunsan aanan caalaa addaata.